Hayyeen harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaallattoota chaanaalii koo chaanaalii Abbuuteek kanneen biyya alaaf biyya keessaa qophii keenya daawwattan nagaa jirtu. An nagaa kootii galata Waaqayyoo. Egaa nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu jechaa. Olma ture maratti isiniif ibsuuf akka yaalle har'a wanta baay'ee bareedaa hundi keessatti gammadan tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Innis akkaataa itti viidiyoo barbaaddan Adobe Premiere Proodhaan ediitii gochuu dandeessanii fi ediitara professional itti ta'uu dandeessan isin agarsiisna jechuudha daawwattoota koo. Egaa viidiyoon kun paartiidhaan kan itti fufu ta'a. Har'a paartii tokkoffaa akka seensaatti waliin eegalla jechuudha. Namoonni chaanaalii koof haaraa taatan yookaan hanga ammaatti chaanaalii koo sabskraayibiin godhan jirtan chaanaaliin keenya kunoo kanadha. Abbuuteek kan jedhu kana seerchi gochuudhaan Abbuuteek jechuun barreeffama seerchi yoo gootan jalqaba irratti isinii ba'a. Viidiyoowwan jiru as jala jiru. Viidiyoowwan as jalaa keessaa kan isin fayyadu seerchi gochuudhaan itti yoo fayyadamtan gaariidha daawwattoota koo. Egaa asumarraan gara viidiyoo keenyaa guyyaa har'aatti gaafa dabarru viidiyoo editingiidhaaf wantoota jalqaba irratti isin barbaachisan tokko appilikeeshinichi Adobe Premiere Pro kan jedhu jechuudha. Adobe Premiere Pro 2003 kan jedhu kanadha. Karaa isin argachuu dandeessan karaa teelegiraama chaanaalii keenyaa liinkii description box irra gajjallaa isiniif godheen jira. Namoonni achirraan hin arganne immoo karaa ofii keessanii daawunloodii gochuu barbaadan viidiyoo isaa akkaataa itti daawunloodii gootan isin agarsiisa. Koomentii barreessaa wanti isin rakkisu kamiyyuu koomentii barreessuu hin dagatinaa isin jedha daawwattoota koo. Egaa viidiyoo keenya guyyaa har'aatti gaafa dabarru appilikeeshinii Adobe Premiere Pro jedhu kana hin banna jechuudha. Kunoo amma appilikeeshinichi banamaa jira jechuudha daawwattoota koo. Viidiyoo kana utuu irra hin daddabarsin yoo ilaaltan baay'ee tokko isin gargaara. Kanaaf hanga danda'ametti hanga dhumaatti ilaaluu yaalaa irra hin daddabarsinaa isin jedha daawwattoota koo. Kunoo amma kunoo haala kanaan nuu ba'ee jira. Welcome to Premiere Pro jedhee bakka kanatti new project kan jedhu argaa jira jechuudha. Open project kan jedhu kuni kunoo fakkeenyaaf viidiyoo editingii kanan jedhee jiru Antitled Theatre Focus as to Theatre Walaloo Abbuu BB warri kun open project jedhamu jechuudha. Kan isaan open project jedhamaniifis kanaan dura warra utuu hojjetamanii gidduutti utuu seefii hin ta'in asirra jiran viidiyoon asirraa qabu jechuudha. Kanaan ganaa seefii godhadhu. Warri kun akkasuma warri seefii ta'ellee as jala hin jiraatu. Viidiyoon kanaan dura hojjetamee asirratti open project jedhama jechuudha. Amma new project piroojeektii haarawaa isin hojjechuuf deemaa jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf isin jalqaba irratti gaafa piroojeektii haaraa hojjettan new piroojeektii gootu. Booddee piroojeektii keessan addaan kuttanii yoo itti deebi'uu barbaadan open piroojeektii gootanii itti fuftu jechuudha daawwattoota koo. Amma new piroojeektii goona jechuudha. New piroojeektii gaafa goonu kun haala kanaan nu dhufee jira. Kunoo piroojeektii neem jedhee jira fakkeenyaaf. Piroojeektii neem bakka jedhu kanatti isin waan hojjechuu barbaadan fakkeenyaaf tech video technology yoo ta'e tech video technology jechuun jira. Isin maqaa barbaadanii kana title gochuu dandeessu kun rakkoon qabu. Isin agarsiisuudhaaf jechuudha. Asitti immoo project location gaafa save ta'u projectiin keessan kun bakka inni itti save ta'u jechuudha. Asirraati isinii locationii keessan choose location gootanii kunoo choose location gootanii locationii keessan deemtanii filattu jechuudha. Bakka irratti save godhachuu barbaadanidha kun. Daawwattoota koo asirraa locationii keessan keessaa tokko filattu jechuudha. Amma achi booddee kan isin gootan title name keessan barreeffattaniitu project locationii keessan baafattaniitu. Iddasii kan isin gootan kunoo create kan jedhu kana hin gootu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo create godheen jira. Ergan create godhee booddee kunoo haala kanaan naabee jira jechuudha. Amma jalqaba irratti guyyaa irraa kan nuti barannu paartii waan keenya irratti akkaataa itti importii viidiyoo gootanii fi viidiyoo importii gootan sana immoo walitti qaxxaluu yookaan walitti dabaluu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf amma kan isin gootan asirratti ergasii booddee isin viidiyoo irraa qabdan viidiyoo kun location isla save gootan miti daawwattoota koo location viidiyoo keessan
qabdan jechuudha. Viidiyoo ediitii godhuuf deemaa jirtan sana lafa inni jiru viidiyootu jira. Fakkeenyaaf saayidii waan jedhee viidiyoo jalaa barbaadde kunoo viidiyoo baay'eetu jira. Si'a takkaatti select ol gochuu hin dandeessu. Garuu select ol gochuu yoo dhiistanis saayidii kana akkasumatti akkuma import folder gochuun kunoo lafa kanatti import folder kan jiru kana. Import gaafa godhu kunoo amma viidiyoon sun hundi isaa import naatee jira jechuudha. Kunoo haala kanaan. Kunoo viidiyoon 23 import naatee jira jechuudha. Amma gaa'edda viidiyoon kun import naatee booddee maal gochuu qaba kan jedhu viidiyoo jalqabaa irratti fakkeenyaaf jalqabarra viidiyoo gochuu barbaadan kunoo kana yoo ta'e right click godhu. Yookaan immoo akkasitti qabdanii drag godhu. Filannoo lama qabdu yookiin right click si'a lama yookiin asirratti si'a lama gootu left jechuudha. Yookaan immoo drag gootanii as geessitu jechuudha. Left click lama yookaan drag gootanii geessitu. Kun amma haala kana galee jira. Eebbisa obboleessa keenya baay'ee jaallannu. Kun fakkeenyaaf kun galee jira viidiyoon kun. Amma isin viidiyoo kana fayyaa itti gochuu barbaaddu yoo jenne viidiyoo kana akkasumatti viidiyoo kanarraa left click si'a tokko gadi qabdu jechuudha maawuzii keessan yookaan touch pad PC keessanis gadi qabdu achi booddee kunoo bakka kana fiddu. Gaafa kana dhufe haala kanaan isiniif gara kunoo asirratti fidee jira jechuudha. Amma kunoo viidiyoo kanarraati iddoo ta'e wayii kirooppii gochuu yoo barbaaddan kunoo haala kanaan kirooppii gootu. Asirraan haala kanaan akkas kirooppii gootu. Asirraanis haala kanaan asirraa tiriim gochuu yoo barbaadan asirraanis haala kanaan irraa tiriimii gootu. Utuu asirratti tiriimiin godhin immoo gararraa matti utuma gararraa yoo kana fiddanii ishee qullaa kana bichaatu sagalee ishee kana qofatu dhufee isiniif gala jechuudha waan tokko. Amma asirratti lammaffaan sagaleedhaa fi audio bakka garaagaraatti fiduu yoo barbaadan kuni lamaansaa iddoo tokkottidha. Bakka garaagaraatti fiduu yoo barbaadan immoo fakkeenyaaf kunoo kun audio drag kan jedhu kan argaartu as immoo viidiyoo drag kan jedhu kana argaartu. Audio draagiin kun kunoo ishee kana bakka gadi sagalee qofa hojjechuu barbaadan yoo ta'e jechuun viidiyoo waan kan biraa fayyadamtanii sagalee waan kan biraa fayyadamuu gaafa barbaadan. Kanaaf kunoo yoo audio barbaadan audio ishee qabdanii as gashitu. Kunoo amma audio qofatu as galee jira jechuudha. Kunoo daawwattoota argaartu viidiyoon kun amma sitti jira audio qofatu as galee jira jechuudha. Viidiyoon qofa kanaan viidiyoo sana isin fiddu jechuudha. Kunoo lamaan haala kanaan fiduu dandeessu. Kana gidduu kunoo haala kanaan akka gaappii isiniin jalaa hin gallee fi asirratti walitti maxxansa gaafa gaappii gootan gurraachee mul'ata jechuudha. Gaafa bakka sana argamu. Fakkeenyaaf amma asii gaappii goone fakkeenyaaf gaafa bakka kanatti yoo ganne lafa kana malee hin duraafatina. Dhagaa Maariyaa Guddaa hin ta'e. Kun amma gurraachee kanaafiyyuu gurraachee waan ta'eef achi as deebistanii buttanii wal qabsiistu jechuudha. Achi booddee seeraan isiniif hojjeta jechuudha daawwattoota koo. Tole amma akkaataatti viidiyoo keessan import gootanii fi diraagii asirraa immoo diraagii gootanii ittiin editii gootan isin agarsiisanidha. Kun viidiyoo keenya kutaa tokkoffaadha. Daawwattoota koo hin dagatinaa kun kutaa tokkoffaadha. Kutaa lammaffaan haala kanarraa kan itti fufeen isiniif qopheessaa deemna jechuudha. Kanaaf viidiyoo keenya hunduma isaa utuu irra hin dabarsin ilaaluu hin dagatinaa. Sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Salphaamatti barachuu dandeessu baay'ee salphaadha jechuudha. Kun wantoota baay'eetu jira. Paartituu keenya irratti wantoota baay'ee isiniif kan qabannee kan arginu wantoota hundumaa akkaataatti viidiyoo audio qofatti sagalee isaa gootanii fi waan hundumaa isiniif qabannee dhiyaana jechuudha. Kutaa lammaffaa keenya irratti kun kutaa tokkoffaa viidiyoo keenya guyyaa laadha. Isin viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluu hin dagatinaa. Viidiyoo kana yoo isinitti tole namoota hundumaa akka qaqqabuuf sheer gochuu hin dagatinaa. Yoo baay'ee jaallattan immoo laayikis godhaa. Daawwattoota tokko laayikii gochuu hin dagatinaa. Laayik gochuun wanta sekeendii keessatti gochuu dandeessa waan ta'eef iyyuu laayikii gochuu hin dagatinaa. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa. Kun paartii waanii keenyadha. Paartii 2 asirraa kaasnee kan itti fufnu ta'a. Namoonni
appilikeeshinii kana yookaan sooftiweerii kana hin arganne karaa teelegiraamii keenya liinkii isaa description box irra gad jallaarra isiniif kaa'een jira. Achirraatiin nu quunnamuu dandeessu. Anaanis na haasofsiisuu dandeessu jechuudha. Chaanaalii keenya iddoo jala galtanii booddee akkaawuntii kiyyaan argattu achi jalaani gaaffii barbaaddan na gaafachuu hin dandeessu daawwattoota koo. Viidiyoo keenya kutaa lammaffaatiin hanga nagaan nuuf turaa. Bye bye.